Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Watch TV. Ani beekidha Marvel Watch TV irraa. Har'a immoo kanas ni qabadhee dhufe. Ji'oogiraafii boqonnaa isa lammataa niiw kaarikulamii irraa isa climate change jedhu wajjin ilaaluudhaa fi paartii isa jalqabaati jechuudha. Duraan dursee miseensonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan yuutuuba keenya sabiskiraayib gochuudhaan akka jalqabdan jechuun jaalladha. Akkasumas immoo hiriyoota keessan bira akka ga'u sheer gochuudhaan warri mootiyyuu yaada qabdan akkuma gochaa turtan koomentii irratti naaf barreessaa waan sirreessuu qabnu sirreessinaa waan mootiyyuu bakkee nu haala hafeettanis immoo irra deebiisaniif hojjechuudhaaf nan yaala. Egaa yaada isin koomentii irra gootan na fudhadha jechuudha. Baay'ee keessan immoo galateeffachuun barbaada. Feedbackiin keessan baay'ee gaariidha. Egaa haala kanaan itti isiniif fufee bara kanaaf barumsoota sadan isiniif xumuruuf nan yaala. Anis addaan isin jalaan kutu baay'een keessan addaan nu jalaan kutinaa baay'ettanii fi har'a barumsa keenyatti yaada barruu chapter 2 part 1 isaa climate change yookaan immoo jijjiirama qilleensa baramaa isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Ji'oogiraafii irratti main portion isa ta'e climate change wajjin ilaallaa jechuudha. The basic concept of climate change. Egaa amma climate change isa jennu keessatti termiiwwan gurguddaa lamatu jira. Isaanis isa weather jennuu fi isa climate jennu jechuudha. Isaan kanneen konseptii isaanii ilaallu. Weather jechuun qilleensa bakka tokko qilleensa jijjiiramaa yeroo tokko atmosferii keessatti taasifamu kan yeroo gabaabaa keessatti taasifamuun inni kun maali jennaani weather jennaani. Climate change immoo innis qilleensa baramaadha. Qilleensa baramaan kun immoo yeroo dheeraadhaaf yookaan immoo waqtii dheeraadhaaf kan walitti fufu ta'e inni sun climate change jedhama jechuudha. Weather instantaneous or current state of the atmosphere composing temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed and direction, cloudiness and precipitation. Amma inni kun maali ta'uu dharee jijjiirama yeroo yookaan jijjiirama immediately yeroo sanatti mul'atu yeroo yeroodhaan jijjiiramu kan qilleensa keessatti atmosferii keessatti fakkeenyaaf temperature guyyaatti kan jijjiiramu ta'e ulfaatinni atmosferii yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu ta'e ji'iinsi yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu ta'e haalli bubbee yookaan speediin bubbee yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu ta'e directioniin cloudii yookaan directioniin duumessaa fi haalli ji'iinsa haalli roobaa guyyaadhaa guyyaatti kun currently deddeebi'ee kan jijjiiramu ta'e constantly inni kun weezarii jedhama jechuudha. Hotness or coldness, rain or cloudness, sun and windness or calmness on the daily basis experimental of weathering. Egaa ho'uu fi qorruun roobuu fi akkasumas duumessaan aduun jiraachuun bubbeen jiraachuun akkasumas immoo duumessi ulfaachuun guyyaadhaa guyyaatti deelii kan inni jijjiiramu yoo ta'e maali jedhama inni suni weather jedhama jechuudha. Climate kan jennuun immoo reverse the state of the atmosphere over long time period decade on more. Kanaafuu amma climate kan jedhamu kun immoo atmosferii jijjiirama atmosferii ta'een lachuu condition of atmosferidha. Isaan keessa garuu climate long timeidhaaf yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf kan turu yoo ta'e yookaan qilleensa baramaa jennaan. Naannoo tokko irratti waggaa 30 ol qilleensi tokko wal fakkaataadhaan kan turu yoo ta'e inni sun qilleensa baramaa jedhama jechuudha. The average climate around the world is called global climate. Egaa kilaameetiin waggaa 40 kun waggaa 30 jidduutti jijjiirama inni miti kilaameetiin inni kun average isaa biyyoota addunyaa hundumaa globally average isaa jechuudha. Maal jedhamee waamama? Global climate jedhama. Akka addunyaatti average isaa jechuudha. When scientists talk about the global climate change, they were talking about the global climate and the pattern of change that happen over many years. Egaa namoonni waa'ee climate change yoo haasa'an namoonni waa'ee climate change yoo haasa'an yookaan saayintistoonni waa'ee climate change yoo haasa'an maali haasa'u? Globally akka addunyaatti qilleensa akka jijjiiramaa jiru akkuma addunyaatti qilleensa akka jijjiiramaa jiru yeroodhaa yerootti yookaan baroota keessatti akka inni jijjiiramaa jiru waa'ee maalii haasa'aa jiru globally yoo haasa'aa jiraatan yookaan immoo average climate change isa jennu yookaan global climate change kana yoo haasa'aa jiraatan saayintistoonni waa'ee maalii haasa'aa jiru? Walitti qabama climate akka addunyaatti jirutu haasa'aa jiru jechuudha. One of the most important trends that scientific look at is the average temperature of the earth, which has been increasing for many years. This is called global warming. Egaa tokko baay'ee importantii kan ta'e saayintistoonni kan irratti walii galan jechuudha. Averageen qilleensi jijjiiramaa jiru kun ammatti maalii ta'aa jira? Dabalaa jira. Haalli qilleensaa ho'isaa dabalaati jira jedhu. Kanaafuu temperature amma jiru kun dabalaa jira. Daballiin kun immoo akka addunyaatti yoo ta'e
akka addunyaatti yoo ta'e global warming jedhama. Global warming kun averaging qilleensa addunyaa, averaging kilaameetii addunyaa yeroo tokko yoo kan dabalu ta'e increase ta'aa kan deemu yoo ta'e sun maal jedhama? Global warming jedhama jechuudha. According to the Intergovernmental Panel of Climate change refers to change in the state of the climate that can be identified by change in the mean or the variability of it is properly and the priest for extended period typically decade or longer. Kanaafuu akkuma sila jenne sana Intergovernmental Panel of Climate kan jedhamu kun institutionidha. Institutionii waa'ee qilleensa irratti qo'annaa gaggeessu qilleensi biyya tokkoo maal fakkaata, waggaadhaa waggaatti maal fakkaata jedhee kan inni qo'annaa gaggeessu jechuudha. Kanaafuu climate change akkamitti identify godhee lafa kaa'ee Intergovernmental Panel of Climate Change kan jedhamu kun yookaan IPCC'n akkamitti lafa kaa'a? Variabilitiin jijjiiramni qilleensa keessatti taasifamuu fi pireediitti qilleensi babal'atee yookaan immoo jijjiiramuun waggoota dikkeedhaaf yookaan immoo waggoota dheeraadhaaf jijjiiramuu sun maalidha jedhanii kan isaan lafa kaa'anidha? Kilaameetiidha jedhanii lafa kaa'an isaanis. It refers to a change in climate over time due to either natural variability or human activity. Egaa jijjiiramni qilleensaa hin jira. Overtime keessatti jechuudha qilleensi jijjiiramni qilleensaa hin jira. Jijjiiramni qilleensaa kun karaa lamaan ta'uu danda'a yookaan immoo variabilitiin isaa jijjiiramni isaa garaagarummaan isaa karaa lamaan ta'uu danda'a. Inni lafa kaa'an tokko naachuraaliidhaan uumamaan, lama immoo human made activityidhaan ilmi namaa hojii inni dachee irratti hojjetu lafa irratti hojjetu qilleensa jijjiiruu danda'a jedhanii karaa ilma namaatii fi karaa akkasumas immoo uumamaatiin qilleensi jijjiiramuu danda'a jedhaniitu lafa kaa'an jechuudha. Previous assessments have already shown that multiple line of evidence that climate change across our planet largely result of human activity. Egaa assessmentiin gaggeeffame waa'ee qilleensa irratti researchiin erga gaggeeffameen booda ragaalee baay'een akka mul'isanitti pilaanetii keenya irratti yookaan addunyaa kana irratti wantoonni kilaameetii jijjiiran baay'eedha jechuudha. Dachee kana irratti yookaan pilaanetii kana irratti kilaameetii kan jijjiiran maalidha? Baay'eedha. Sababni maltii laayinii ta'uu danda'u. Garuu isaan keessaa laarjii yookaan iddoo guddaa kan qabatu sababii qilleensa jijjiirama qilleensatiif iddoo guddaa kan qabatu maalidha inni? Human activityidha jechuudha. Human activity'n iddoo guddaa bakka guddaa qabata jechuudha. Climate change yookaan jijjiirama qilleensatiif jechuudha. The most convincing evidence of climate change derived from the observation of the atmosphere, land and the ocean. Egaa jijjiirama kanneen immoo evidence kan nu ta'uu danda'u akka nuti itti amannu kan jijjiiramni qilleensaa hin jireenye kan itti nu amannu maalidhaani? Jijjiirama atmosphere yookaan immoo temperature baaqana sagadaanaa jijjiiramoota lafaa fi jijjiirama oceanii keessatti taasifaman akka nuti jijjiiramu qilleensaa observe goonu evidence nu ta'anii nutti agarsiisu jechuudha. Clear evidence from in-situ observation in the ice core record show that the atmosphere concentration of important greenhouse gas such as carbon dioxide, methane, and nitrogen oxide have increased over the last few century. Egaa isaan kana moolaadhaaf evidence kanneen fakkeenyaaf iddoo ice core jedhaman iddoo cabbiin jiru irratti haalli qilleensaa yookaan atmosphere concentration qabiyyeen qilleensaa maalii ta'aa jira? Jijjiiramaa jira. Isa keessa important greenhouse gas kanneen jedhaman greenhouse gas kanneen jedhaman fakkeenyaaf greenhouse sababni isaan jedhaniif qilleensota ho'a dhufu absorb gochuudhaan akka qilleensi naannoo sanaa jijjiiramu kanneen godhanidha. Greenhouse gas kan jedhamanii greenhouse gas kunniin amma maalii ta'aati kan jiranii? Dabalaati kan jiran jechuudha. Waggoota dhiyoo kana keessa isaan keessa main kan jedhamu carbon dioxideidha, methaneidha, nitrogen dioxideidha, chlorofluorocarbon kan jedhamu CCF chlorofluorocarbon jechuudha. Chlorofluorocarbon kunis immoo isaan keessaa tokkodha. Garuu inni guddaa kan qabatu maalidha inni? Carbon dioxideidha jechuudha. Trend in global climate change. Egaa haala globaalii akkamitti qilleensa akka jijjiiramaa jiru mo'alaan. The Earth's climate elevation involved. Egaa haalli qilleensa dacheedha. Qilleensa ardii keenyaa maalidha kan inni ta'aa jiru? Yeroodhaa yerootti jijjiiramarra kan inni jechuudha. Jijjiiramarra jira jechuudha. The Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC point out in the 201 third assessment report of state of the global climate change on increased body of observation give collective picture of warming world and other change in climate change. Egaa assessmentiin bara 2001 gaggeeffame inni kun kan maaliti? Sardii isaati kan sadaffaati. Intergovernmental on climate change kan jedhu kanaaf isa sadaffaadha jechuudha. Isa sadaffaadha. Garuu akka inni ragaan inni statein inni gaggeesse global climate change irratti inni gaggeesse kun yookaan IPCC'n research inni gaggeessetti akka inni ibsutti jijjiiramuun qilleensaa maaliiti kan inni ta'aa jiru? Dabalaa akka jiru observe godhe jechuudha. Observe gochuun hin millateen ilaala akka qilleensi globaalii
ho'i dabalaa jiru jechuudha. Warma akka ta'aa jiru kilaameetiin cheenji akka ta'aa jiru akka jijjiiramaa jiru IPCC'n lafa godhe jechuudha. Report document that the 1900 had been warmest decade world and the 1998 the warmest years since instrument record began in 1861. Egaa akka inni lafa kaa'etti jechuudha. Barri 1990 maalidha? Sagaltamoota keessa warmast dikeedii yookaan waggaa kudhan dikeediin isaan keessa dikeedii ho'aa yookaan waggoota kurnan ho'aa walitti aananii ho'aa ta'an kan inni lafa kaa'e maalidha? Bara 1990 kun warmast dikeed of the world jedhameetu lafa kaa'ama jechuudha 1990. Akkasumas 1998 immoo the warmest year jedhama. Barri kun agammaatti riisarchiin erga gaggeeffamuu jalqabee bara 1861 kan riisarchiin instrumentiidhaan riikoordi ta'e waa'een ho'aa fi qorriinsaa kan inni galmaa'uu danda'e. Yaa ta'u garuu waggaa bara 1998 hagammaatti jechuudha waggaa maalidha? Waggaa ho'aa barra ho'aa jechuudhaan galmaa'eeti kan inni jiru jechuudha. The report also indicates that 20th century was likely to have been the warmest century in last 1000 years. Egaa isa keessa immoo darbee akka inni riippoortiin kun lafa kaa'utti 20th century jaarraa 20ffaan jaarraa ho'aa waggaa 1000 keessatti mul'ate jedhameetu lafa kaa'ame jechuudha. Jaarraa ho'aa jaarraa 20ffaan. Subsequently, the observation evidence reveals that the most of the warming experience of the past 50 years had resulted from human activity. Egaa akka IPCC lafa kaa'etti observe godhee akka evidence inni lafa kaa'etti sababiin ho'uun qilleensaa parsantii 50 waggaa 50moota asaanan kana jechuudha. Parsantii guddaa kan fudhatu maalidha inni? Ilma namaatiin. Sababii ilma namaatiin qilleensi maalii ta'aa dhufe jijjiiramaa kan inni dhufe jedhaniitu lafa kaa'an jechuudha. Hence the implication suggests human influence will continue to change atmospheric composition throughout the 21st century. Egaa ilmi namaa akka isaan suggest godhanii tilmaamanii lafa kaa'anitti ilmi namaa dachee tana yookaan kilaameetii kan atmosferii kana maalii gochuu influence gochuusaa maalii godheera itti fufeera hamma jaarraa 20ffaa jalqabaa irrattis 21st jechuun jaarraa 21ffaa isa jalqabaa irrattis maalii godhaniiru itti fufaniiru jechuudha. Influence gochuu ilmi namaa qilleensa jijjiiruu ammasitti fufeeti kan inni jiru jedheetu lafa kaa'u. The average global surface temperature has warmed 0.8 in the past century and 0.6 in the past 3 decades. Egaa globally akkamitti dabalee waan jettan temperature amma akkamitti dabalaa jira 0.8tiin century yookaan immoo century tokko keessatti akkasitti dabalaa dhufe jechuun waggaa 100 akkasitti dabalaa kan inni dhufe 0.8 Celsius. Kanaafuu inni kun globally akkasitti dabalaa dhufe garuu 0.6 immoo decade waggoota 10 sadan darban keessatti immoo 0.6 dabalaa kan inni dhufe jechuudha. Kanaafuu waggaa 100 keessatti 0.8 dabalaa dhufu waggaa ammoo waggoota 10 3 century decade darbaniif immoo 0.6 dabalaa kan inni dhufaa jiru jechuudha. The IPCC has projected that if the greenhouse gas emission the leading cause of climate change. Egaa akka IPCC lafa kaa'utti projectii hojjetee inni lafa kaa'utti greenhouse gas emission greenhouse gas yoo jiraatu kan gara qilleensaatti carbon dioxide methane akkasumas immoo chlorofluorocarbon kan jenne sun gara gaasiin kunniin gara qilleensaatti yookaan gara atmosferiitti yoo kan dabalaman ta'e maaliif fidaa deemu climate change fidaa deemu jedheetu lafa kaa'e jechuudha. Climate change dhufaa deema jedhe. Continue to rise mean global temperature will be increased from 0.1 5 to 0.8 by end of 20th century. Akka IPCC'n bara 2001 yookaan immoo sadde assessment isaati irratti akka inni lafa kaa'etti yoo akkanatti emission greenhouse gas itti fufaa ta'e qilleensi maalii caaraa global temperature dabalaati kan inni deemu. Kanaafuu yoo amma hin to'atamu ta'e 1.4 irraa kan amma jiru 1.4 irraa gara maalitti deemaa jechuudha. Dhuma jaarraa 21ffaatti 5.8 irra ta'uu danda'a. Ho'i kun 1.4 irraa dhuma jaarraa 21ffaatti gara 5.8 Celsiusitti jijjiiramuu danda'a. Kuni ho'a guddaadha, baay'ee ho'a guddaadha jechuudha. Sababoota jijjiirama qilleensaa halaalume. Natural and human induced climate change. Egaa
natural and human induced climate change yoo jennu akkaataa qilleensa jijjiiruu danda'an fakkeenyaaf ilmi namaa qilleensa jijjiiraa akkasumas uumamaanis qilleensi jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu isa kana haalaan climate change caused by natural event. Egaa akkamitti immoo uumamaan jijjiiramaa haa jennu uumamaan. There are three external causes of climate change. There are change in egaa isaan kanneen keessaa jijjiirama qilleensaa kan fiduu danda'an sadi uumamaan jechuudha. Uumamaan sadiidha. Isaanis tokkoffaa incoming solar radiation, the composition of atmosphere and the earth surface, egaa composition isaaniitii fi circulation pattern of the ocean and atmosphere. Egaa earth surface irratti circulation pattern of ocean fi atmosphere hin jira, akkasumas composition of atmosphere hin jira. Incoming solar radiation kunni sadan maalidha isaanii humnoota uumamaan maalii jijjiiruu danda'anidha. Qilleensaaf sababa jijjiirama qilleensaatiif sababa ta'anidha jechuudha. After this consider some of the current theory of why the earth climate change natural. Amma naturally akkamitti qilleensi jijjiiramaa jedhanii namoonni suggest godhan akkanatti akka gadii kanatti jechuudha. Tokkoffaa variation in the orbit of the earth orbit. Earth orbit kan jedhu kun amma garaagarummaa orbitii yookaan orbitii jechuun karaa biiftuun yookaan earthiin irra deemtudha. Asii jidduu kana biiftuu jira miti yookaan immoo aduutu jira. Aduu kanarra dachiin yoo deemtu orbitiin yeroo tokko tokko maali ta'a deema bifa kanaan yookaan akkana ta'a yoo deemu itti siqaa deemaa yookaan immoo irraa siqaati kan deemu. Isa kana sababii kanaaf maali ta'a jedhaniitu isaanii variationii kanaatiif jijjiiramni qilleensaa jiraachuu danda'a. Ilaala amma fakkeenyaaf inni kun dachee haa jennu. Biiftuun bakka kanatti haa jennu. Kanaafuu iddoon kun amma biiftuutti baay'ee dhiyaata. Inni kun biiftuu irraa baay'ee fagaata miti. Kanaafuu iddoon kun ho'inni argatuuf yookiin tempereecharii inni argatuu fi iddoon kun kan argatu tempereecharii inni argatu baay'ee garagara. Kanaafuu orbitii irratti garaagarummaan jiraachuun maalii agarsiisa ree? Jijjiirama qilleensaa yookaan immoo garaagarummaa qilleensaa variationii qilleensaa sana jiraachuu agarsiisa jechuudha. The theory describes climate change, the variation in the Earth's orbit is Milankovitch theory, named after the name of astronomer Milankovitch, who first proposed the idea in 1930. Egaa jijjiiramni variationii of orbit irratti jiru kun sababa orbitiitiif qilleensi biyya tokko yookaan jijjiiramuu danda'a, garaagarummaa qabaachuu danda'a jedhee kan lafa kaa'e nama Milankovitch jedhamudha. Milankovitch bara 1930moota keessa yaada kana kan inni fide astronomii inni kuni egaa yaada kana kan jalqaba irratti fide isaadha jechuudha. Milankovitch maalidha kan inni fide? Variationii dacheen maalirratti qabdu? Orbitii ishee irratti qabdu kan garaagarummaa dacheen orbitii ishee irratti qabdu maalii gochuu yaalee ibsuudhaaf nama yeroo jalqabaatiif yaaledha jechuudha. The basic idea of this theory is that the earth is travels through the space. Three separate cycle movement combine to produce variation in the amount of solar energy that reach the earth. Egaa akka yaaddi isaa jedhutti akka yaada isaatii lafa kaa'etti earthiin maalirra kan isheen deemtu space irra travel taate yookaan biiftuu yookaan aduurra kan isheen naannoftu. Kun immoo saayikiliiwwan gurguddaa sadi gaggeessiti gara gadiitti ilaalla. Saayikilii gurguddaa sadi gaggeessiti. Sababoota saayikilii sadan kanaatiin ammaawuntiin enerjiin isheen argattu gara dacheetti dhufu garaagarummaa qabaa. Sababni saayikil muuvimentii sadan kanaatiin garaagarummaa qabaa. Dacheen enerjiin isheen argattu yookaan ho'i ishee bira gahu garaagarummaa qabaa jedha. The Milankovitch cycle that combine to produce variation in solar radiation received at Earth surface include amma akka yaada isaatiitti ka combination kan jedhee saayikilii sadan kunniin maalidha kan inni fidu? Earthiin yookaan aduu amma aduu isheen argachuu garaagarummaa akka qabaatu taasisaa jechuudha. Dacheerra ho'iif yookaan ifti aduu ufu sun garaagarummaa akka qabaatu kan taasisan saayikil muuvimentiiwwan kanneen sadanidha. Isa kana ilaala. Tokkoffaan change in the shape, eccentricity of the earth's orbit about the sun. Egaa isa nama silitti bisan eccentricity ni jennu kun bifa killeetiin bifa kanaan odoo ta'e seentarii irraa yookaan seentariin isa kana miti isa kanarraa fagaachaa yeroo deemtu akkanatti fagaachaa kan isheen adeemtu yeroo asitti itti dhiyaattu hoo isheen argattu maalidha baay'eedha. Hoo irraa fagaatte moo isheen argattu xiqqaadha. Kanaafuu eccentricity'n kun kan inni mul'atu waggaa 1000 keessatti saayikilii isheen waggaa 100 keessatti taasistu. Dacheen waggaa 100 keessatti saayikilii isheen taasistudha. Kanaafuu gaafa kana change in eccentricity are exaggerate so effect can be seen. Kanaafuu yeroo tokko eccentricity dhaan yookaan immoo bifa kanaan jijjiiramuun kun effectiin isaa maali gochuu danda'a? Mul'ataadha jechuudha. Earth orbit
shape vary between 0.034 almost perfect cycle to 0. slightly elliptical. Amala akkam jechuudha elliptical inni jennu kun bifa ellipsii yookaan immoo bifa akkanatti luxidu kana gaafa qabaate bira ga'u kun jijjiirama inni dhuumaa deemu jechuudha. Kanaafuu 0.004 amma 0.5 tti kan inni siqaa deemu jijjiirama jidduu kana keessatti aduu jidduu kana keessatti haalli isheen ittiin argatu maali qaba garaagarummaa qaba jechuudha. Process on the earth axis of rotation or oblique inni kun immoo erziin aksisii ishiitirra zoortii aksisii ishiitirra yoo zoortu kan immoo maalii gooti jaallachaa yookaan immoo tuyyuu rooteeti yommuu itti gootus maalidha kan ishee fiddu jijjiirama fidaa deema. Fakkeenyaaf amma inni kun ikwaaturaaliidha jennu bakkee kanarraa ikwaaturaali. Inni kun immoo aksisii sana jidduu kanadha jennu aksisichi isa kana jechuudha. Borososiinsaa jechuun of the north pole irratti yoo inni sosocho'u jidduu kana haa jennu. Amma yeroo inni bifa kanaan socho'u kana dachiin maal godhaa deemti orbitii sanirra yoo isheen naanna'aa deemtu wobbling ta'aa deemtu yookaan immoo xiqqoo ishee dabaati kan isheen deemtu jechuudha. Dabaati kan isheen deemtu. Sababa kanarraa kan ka'e dachiin maalii argatti amma hammi isheen ifatti argattuu fi garaagarummaa uumaa deemaa jechuudha. Amma aduun bifa asirraa taate inni immoo bifa kanaan kan orbitii irra naanna'oo ta'e jijjiiramni aduun inni argatu maali ta'aa deema garaagarummaa qabaachaa deema jechuudha. Change in the title oblique of the earth axis inni kun immoo maali agarsiisa yeroo tokko dacheen 23.5 naannoo kana iddoo ishiitirra aangilii akkasii dhumti. Amma aangilii kanatti qaxxitaa 19 digirii yoo uumtuu fi aangilii immoo 23.5 akkana yoo dhumtu garaagarummaadha jechuudha. Inni kun maalidha ree tiitalii ta'uu yookaan immoo xiqqoo dabuu orbitii irra dabuu ishee agarsiisa. Inni kun amma perpendicular 90 digirii dhumu xiqqoo dabde immoo maalidha ishiin tuni naannoo digirii 23.5 yeroo kana kaa hoo ishiin argattu garaagarummaa qaba jechuudha. Aksisiirra yeroo rooteet taatu jechuudha. Mee amma giraafii kana ilaallu yeroo kana amma fall of spring yeroo hin jiru spring yeroo jiru aduudha. Biiftuun jidduu kana jirti haa jennu. Biiftuun jidduu kana jirti. Amma inni kun orbitii dacheen irra muuf taatu haa jennu. Inni kun immoo yaa dacheen maal qabdi bonaaf ganna qabdi mitire. Hammi aduu isheen itti argattu maalirratti dipendi taaree amma kanarratti orbitii ishee kanarratti beesdi ta'a jechuudha. Kana kan lafa kaa'e eenyudhani nama Milankovic jedhudha jechuudha. Isa kana bal'inaan ilaaluu hin dandeechu. The variation solar output amma variation aduun illee amma maali qabdi variation solar hoo ammoo garaagarummaa ho'aa ilaalu. Solar energy measurement made by a sophisticated instrument aboard the satellite show that the sun energy output called brightness varied slightly by a fraction of first percent with the spot activity. Egaa qilleensi yookaan immoo enerjiin aduun isheen argattu kuni instrumentiin ittiin maal goonu measure goonu jechuudha. Yoo ittiin measure goonu haala instrumentii ishee maal arganna dachee keessatti amma akkana ta'ee aduu keessatti bakkee xiqqoo gurraattiin gurraachoftu jira. Bakka aduun oduu dhiftu bakka xiqqoo ishee gurraachoftu jira. Xiqqoo ishee gurraachoftu inni sun maali nama brightnessiin kun iddoo iftiin jira ifa sana keessatti saniin xiqquma ishee yookaan isheen gurraachoftu ta'e inni sun spot activity jedhama. Spot activity'n kun ka fraactionii parsantii tokko xiqqoo ishee maali ta'a mul'achaa yookaan slightly xiqqeechituma mul'achaa deemaa jechuudha. Inni kun immoo maal nutti agarsiisa ree haala dacheen ittiin maali argachaa jirtudha ifa ittiin argachaa jiru nutti agarsiisa. Spot activity'n kun jechuudha. One well-known solar variation in the 11-year solar cycle, also known as the solar sunspot cycle. This cycle is characterized by periodical change in number and the size of sunspots in the sun surface. Egaa baay'ee beekamaadha. Inni kun solar cycle keessa waggaa 11 kan inni mul'atu xiqqoo bifa dukkanaa kuni sunspot cycle jedhama. Inni kun maalidhaan kan inni garaagarummaa qabu saayizii fi nambarii isaatiin jechuudha. Periodicalidha waggaa 11 kan inni dhufu parsantii tokko kan inni fractionally parsantii tokko kan inni mul'atu. Kanaafuu sunspotiin kun maalidhaan beekama jechuudha. Bifa lakkoofsa qabaachuu fi saayizii qabaachuu isaatiin baay'ee beekama jechuudha. Waggaa 11tti kan mul'atu. Inni kun daarkinasii xiqqishuu maalii keessatti mul'atu jechuudha. Eeriyaa riijinii onnoo tokko keessatti aduu tokko keessatti mul'atu santu sunspootidha. Sunspots are dark area that indicate region of intensive magnetic activity. Kanaafuu maal isiniin jedhee sunspotiin kun iddoo bakka xiqqoo gurraacha wayii maal agarsiisa bakkee suni magnetic
aktiviitiin akka jiru yookaan bakka sana humni maagneetii akka jiruu fi bifa xiqqoo dukkanatti akka isarra bu'u kan taasisu jechuudha. During period of high solar activity, the sun emits more energy resulting in increased solar energy. Egaa yeroo soolarishinii yookaan immoo bifti aduu baay'ee jiru, high solariin yeroo jiru, saniin maalii gooti? Humna guddaa emit gooti yookaan ofirraa baafti. Kun immoo soolaarii yookaan dachee irra kan ga'u sana maal godhaa? Ho'a sana hin dabalaa jechuudha. The amount of solar radiation reaching the earth illee maali ta'a? Increase ta'a jechuudha. Hin dabalaa deema. Amma yeroo high soolaarii yookaan ho'i guddaan jiru saniin aduun ho'a guddaa kenniti. Ho'i guddaan kun immoo dachee maalii godhaa? Reach godha yookaan hin qaqqaba jechuudha. Conversely akkasuma during the period of low solar activity solar irradiate decrease. Egaa yeroo solar radiation gadi bu'aate yookaan ho'i aduu gadi bu'aate ho'i lafa ga'us maalii ta'a deema? Hir'achaati kan inni deemu jechuudha. Atmospheric particle. Atmospheric particle also known as aerosols, a thin solid or liquid particle subsequent Earth's atmosphere. Atmospheric particle kanneen jedhaman immoo wantoota jajjaboo ta'anii atmosferii keessa jiran wanta aduu samiidhaa dhufu yookaan immoo biiftuurraa dhufu sana kan qabuu danda'an. Isaan kunniin tiinii wantoota xixiqqoo ta'anii solid ta'an. Fakkeenyaaf aara lafaa ol ba'u kan akka awwaara lafaa ol ba'u, waraqatoota lafaa ol ba'u, qilleensa irra taa'anii akka ifti aduu sun lafa hin geenye kanneen godhanii kunniin maalidha isaanii? Atmospheric particle. Atmospheric particle kun yeroo tokko tokko man made ta'u kan namoonni namtolchee ta'u yeroo tokko tokko immoo uumamaan biqiltoonni garaagaraa gara samiitti wanta garaagaraa gallakkisuu miti inni sun naachuraalidha. Akkasumas immoo human made kan ta'uu danda'u ilmi namaa ofiisaatti ayerii qilleensa gubuudha waan garaagaraa gubuudhaan gara qilleensatti galakkisa. Inni kun immoo man made jechuudha. They can have both natural and human made source and play an important role in climate and air quality. Kun immoo garaa ilma namaatiin yookaan immoo garaa uumamaatiinis ta'uu danda'a. Garuu jijjiirama qilleensaa keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Qilleensa jijjiiruu fi quality qilleensaas hir'isuu keessatti gahee guddaa taphata. Aerosols can directly interact with solar radiation by extracting and absorbing sunlight. Kanaafuu aerosols kan jedhaman kun gara qilleensaatti yookaan immoo gara atmosferiitti ol ba'uudhaan solar radiationii maalii gochuu danda'u? Ittisuu yookaan immoo absorb gochuu danda'u jechuudha. Ifti gara dachee akka inni hin qaqqabne jechuudha. Some aerosols such sulfate from industrial emission reflect sunlight back to space, resulting cooling effect on the climate. This is known as what? Aerosols direct effect. Egaa isaan keessa kanneen beekamu kan akka saalfeetii maalii godhuu industirii keessaa kan isaan ba'u aara industirii keessaa ba'u kan saalfeetii industirii keessaa ba'u kun garamitti ol seenaa? Gara atmosferiitti ol seena. Kun immoo sanii dhufuusaan sunlightii dhufuusaan reflect godhaa jechuudha yookaan akka inni dambalee garasitti deebi'u yookaan gara dachee akka hin dhufne godha. Kanaafuu kun maal godha? Dachee irratti cooling effect akka inni qorru taasisa jechuudha. Kanaafuu atmospheric particle maalidha gaheen isaan godhanii cooling effect akka qorru taasisa jechuudha. Kun immoo direct effect aerosolisitti jechuudha. Aerosoliin kun direct effect isaan taasisuu danda'an maalidha? Akka dachee irratti qorri nu mudatu yookaan akka dacheen qorritu cooling effect taasisu jechuudha. Other aerosols such as black carbon shock particle from incomplete composition absorb sunlight and contribute to warming. Isaan biroo immoo kan akka black carbon. Carboniin kun immoo jechaa dhufa gubata wantoota kan hin xumuramnerraa yookaan fakkeenyaaf amma farjaa fi erga gubatanii kasala godhaniin booda kasalli sun hin aaramti inni sun amma hin xumuramne sanirraa kan dhufu kan akkasiiti. Inni kun black carbon. Black carbon kun immoo gara qilleensatti yoo ol ba'u sanii dhufusan aduu dhufusan absorb gochuudhaan akka dachee maaliif to'atu godhamu inni akka ho'u taasisa jechuudha. Black carbon kun immoo akka dacheen ho'itu taasisa. Aerosols can also indirectly affect the climate by influencing cloud formation and properly alternative and reflective and the lifetime of cloud. Egaa inni kun direct kan dura ilaalle amma immoo indirectly akkamitti affect gochuu danda'a? Cloudiin akka properly function hin taane fakkeenyaaf qilleensi naannoo keessatti argamu ilma namaatiif akka maaliin taane properly akka hin adeemamne haalli roobaa mijataa akka hin taane haalli bubbee mijataa akka hin taane haalli qilleensaa mijataa akka hin taane gochuudhaan foormii cloudii yookaan foormii duumechaa sana jijjiiruudhaan indirect effect geessisuu danda'a jechuudha. This is known as the aerosols indirect effect. Kun immoo maal jedhama? Aerosoliin indirect effect inni geessisu jechuudha. Gabaabumatti
Aarii soiliin kun yeroo tokko tokko maalii gaggeessuu danda'a? Kooliingii illee warm effektii illee gaggeessuu danda'a jechuudha. Aarii soiliin kooliingii illee warm illee gaggeessuu danda'a. Kuni garuu beesdi kan irratti ta'u albuudota gara qilleensaa yookaan immoo gaazota gara qilleensaatti ol ba'anii fi eeriyaa inni lookeeshinii inni itti haalli qilleensaa aarii soilii sun itti argamutti jechuudha. Particle near the surface egaa partikiloota dacheetti dhiyaatan isaan kunniin immoo partikiliin dacheetti dhiyaatan kanneen jedhaman kamidha? Isaan dacheen ofirraa qabdu isaan dachee fuutee gara atmosferiitti kennitu jechuudha. Particle can enter the atmosphere in variety of natural way. Egaa partikiliin kunniin kan inni gara qilleensaatti yookaan gara atmosferiitti makamu karaalee natural way garagaraatiin jechuudha. Karaalee natural way garagaraatiin. Example wildfire can produce abundant amount of tiny smoke particle and the dust storm sweet tones of fine particle into the atmosphere. Yeroo tokko tokko wildfire kan jedhamu ibidda uumamaan ofii isaatii ka'u bosonarraa ibiddi kun ofuma isaatii ka'a. Yeroo tokko tokko bosonni ofuma isaatii ibidda kaasuu danda'a. Mukoonni achi keessa jiran rigamanii kaasuu danda'a. Wildfire'n gaafa ka'u ibiddi bosona keessatti ka'u kun maal godhaa? Aara baay'ee ta'e gara maalitti gallakkisa? Gara atmosferiitti gallakkisa. Gaafa kana immoo inni kun gara dastiitti yookaan immoo aarri kun deemee baddaarra ol ba'uudhaan istoormii yookaan immoo tuyyuu bubbee boombileetii makatee ta'uudhaan caasaa atmosferaa maalii gochuu danda'a? Jijjiiruu danda'a jechuudha. Flaming volcano can release significant quantity of sulfur-rich aerosols into the lower atmosphere. Egaa volkaanoon amma hin dho'aa volkaanoon immoo dho'u sana atmosferii keessatti gaazii gallakkisa. Gaaziin sun sulfur-rich kan jedhamu. Sulfur-rich kan maali ta'a? Aerosolidha. Inni immoo gara atmosferii baaqana atmosferii isa gadii irratti gadi lakkifama jechuudha. Sababa volkaanotiinis qilleensi maali ta'a? Hin jijjiirama jechuudha kilaameetii. Although the effect of this particle on the climate system complex, the overall effect is that have cool the surface of the earth by the prevent sunlight from the reaching the surface. Egaa volkaanoon maalii godha jenneerra paartikiliidha gara dacheetti gallakkisa. Inni kun kompleksidha. Gaaziin inni of keessaa qabus baay'ee waa'ee ta'eef. Kun immoo maal godha volkaanoon aktiviitiin kun akka dachee irratti qorritu akka dacheen qorritu. Kanaafuu effektii maalitti kan inni qabu volkaanoon effektii kooliingiiti qaba jechuudha. Kun immoo sunlight gara keenya dhufu sana gara dachee dhufu sana maalii godha? Prevent godha hin dhooggaa ifa gara dacheetti dhufu sana ooguudhaan dacheen akka isheen qorritu yookaan kooliing effektii kana taasisaa jechuudha. Gaaziin saalfarii sababa volkaanotiin gara dacheetti ol deemu kana jechuudha. Volcano eruption can have significant impact on Earth's climate primarily through the injection of large amount of volcano gas and aerosols into the atmosphere. Egaa volcano eruption akkuma sila laalle sana ammauntii gaazii garagaraa gaafa inni hoo ammauntii gaazii garagaraa gara atmosferiitti gallakkisuudhaan maalii gochuu danda'a? Impactii yookaan climate change'dhaaf gahee guddaa taphataa jechuudha. Gaafa volcanonis eruption jedhu. Kun unit 1 unit 2 first part isaati. Partiin ittaan immoo human anthropogenic induced climate change dha. Sababbii ilmi namaa akkamitti kilaameetii maalii godhaa jijjiira kan jedhudha jechuudha. Galatooma.